Pintar. Ini gimana? Itu ada tuh. Ini kita kalau bis, orang bis, mulai itu jero dia orang itu mulai itu dia kan. Jero komunikasi kayak demo, komunikasi aku di sini. Education, lalu kita education pun ada. Misalnya ini. Dulu mana orang kayak ada problem seperti itu. Sanias, Osman ganda orang mau dokter ganda kan dia ini. Sampai anak kuda tu bukan tahu dia apa. Sanias dah kurang sedikit Osman dia itu. Karena mana itu, orang dia berapa kata orang itu, jadi itu. Cepat mungkin gan sedikit dia. Mana thank you very much. Ibu kalau tu orang sabar kita tu. ऐसा तो दायर लेडीज बहुत jadi tiap hari ini sudah amat dua orang positasi orang orang lain sudah di Korea begini jadi tinggal di Jepang atau Korea gitu lain kecil lah tapi benar itu cuma hawa karena tapi kalau walau juga itu part ini juga kota karena boleh kan boleh bermuka cukup family jani cukup family women, they're professional women, they're also community leaders. Kau bagaimana jual dia kerana? Agar ini nak quality of leadership. Agar lambang lambang quality of leadership. Awasnya kayaknya sih awasnya dunia kan. Lalu itu dibertoda, amane dibertoda tu kebiasaan awasnya udah di hoga progress. Ini mana tu jadi baru. Sehingga awal ni awal, dunia ni kita buat macam artani, budutani, tabdani, kilatani, enggak tambodas, hogganani. Bukan anak pun, itu orang awal ni berlalu sih tidak apa orang. Awal ni kita berapa? Rumah di rumah kami kita bisa tadi oli kalau bahasa orang berarti itu orang itu boleh lebaran itu biasa tu sama berarti ini women provide very practical leadership ini tiada orang yang mungkin pergi theoretical mungkin pergi talkative pasti orang yang itu karena jero toko hobi kisah lama pada raya karena mampu tu aku mesti kaya satu dia. Jangan ni bukan jadi. Abban mure adwari ohal dah. Nama sabun saga pokok bang. Diri kami ni lebar. Ini tu kan kami kopi kami. Berapa sih mungkin tahun tu. Hanggang sejarah ni ada dulu. Ini wonderful man, exemplary of businessman. Ruben ini Rabbi Agayu, ini masa kita pula hidup awal itu ilmu sari berbuat jangan boleh. Misalnya Rabbi Agayu itu, Rabbi Serawu itu, General Buratas, Absokan Azahir itu kemarin, Erga dia kan negara kasih, orang mau pulang dalam ni, waras kesel, tapi kesel, warni kesel sama karena bukan karena kejalan terus, Erga pun terus, kita kerja terus. Jadi komuniti kan kita rasa kini dan kini asyik जरूर लेसन हिंदू का काम है और जगह करी आपके इंसानी को होते हैं इंसान दरन जब बात करें आपका वो तो मंदिर तो लम्बा करना संदरन चिंतनी आवाज के लिए आपका बोलते अभी कवा और वहाँ वो हिंदू तो माँ अब तुम बाय द वे अगर मुझे पढ़ सके नहीं दूल्हा का बाजी आपका नैरोबी लाए गए दिसंबर पुरस्कार नैरोबी रखे गए नैरोबी रखे चिशरी वही डोमेसरी इब्बा डिप्लोमेसी इब्बा मालका इब्बा शोर के सुम्मा दबलकनी लगता सराज सीजन में बरारू इलिये तो बचनी उनने मुगल मोहम्मद के नाम खातन बाजी तक का करार जगह थी बाजी तक कैसे थी हासवा इस पुरुषों से सियासा जो क्या था उम्मत के निगरान करते
uummanni keenya waan uummanni keenya rafee dagalee ilaaltee moggatti dhiibee deemaa turte harka uummata keenya deebisuu danda'anii jira jechuudha. Sirriinis alagaan hojii beekuu qabu. Uummanni Oromoo kun uummata ammayyaa 50-60 qabsoodha keessatti bilchaatee waddamee itti qabbanaa'ee itti dhoowwee cimina bilchina dhufa qabu horate ta'uu isaati yeroo barbaachisaatti kan eeguu danda'u kan garuu hin rafu yeroo barbaachisaatti kan ka'u kan ka'ee garuu isheen hundurra dhugaatii ciccimaa ol gaafatu ejjennoo ciccimaa calaqqisiisu kan wal waqabu wal qabu yeroo barbaachisaa ta'etti siyaasaa sababa osoo ta'in siyaasaa biyya sana gaafasanii yeroo gabaabdatti to'achuu danda'u akka ta'e biyya tokko keessa mirkaneessinee jira jechuudha. Kun bilchina uummata keenyatiif ragaa guddaadha. Ammas jiru uummata keenya dabarsinee jirra, marii godhaa jirra, marii kan jeessinee gara hojii deemnaa jechuudha. Haaluma kanaan haala qabatamaa biyya keenya keessa jiru kan yeroo ammaatiitti duula kana ta'ee eegalu fakkaate wal yaadachiisuudha. Wal yaadachiisuudhaaf qabxiilee takka lama haala uummanni keenya keessa jiru gabaasa biyya biyyaa ta'u bineeluu ilaala. Uummanni keenya miidhaa akka ammaa kana takka argeen beeku kan jiru gara mootummaa irra jiru isa waanii qofatu. It is practically a fact. Ajjechaan jidduu kana intarneet irra maxxansaa jiru 0.01% ta'uu waan keessatti Oromiyaa keessatti waan ta'eef. Lola keessatti namni kun dubara kakawwee qabatee bosona galeefi kakawwee qabatee aangoo qabatee osoo loluu baate osoo rajjeessuu baate ni gamna. Kan jechaa jiru garuu nama lola keessa hin jiru nama nagayaa shakkiidhaan qabanii eega hidhan booda hidhaadhaa gabbaasanii haayoo abboo duratti ganda hunda gabbaasanii duratti miskiina akka duratti hidhanii ajjeesuun waan bakka takkaa lamatti asooteen waan Oromiyaa guututti bifa qindaa'aa fi tarsiimawaa ta'e raawwatamaa jiru. Erga waan kana maxxansuu eegalee namoonni qaama nageenya mootummaa keessa jiran yeroo kana mul'atanii waan jiran waan jijjiiru. Maal bakka guddiiftaa? Innaawaa lubbuun namaa rakasuu bira dabeeti gochi fuukkii isaanii fi nama qaanessu akka waan gocha sirriitti diffeen godhu yaalaa jiran jechuudha. Kanaaf tuulitiin kuni gara jabeenyi kuni warra du'ee fi warra nama raajee mootummaa midhaginaa nama keenya saayikoolojikaalii tiraansfoorm godhaa jira jechuudha. Yoo yaadattan waggaa 8 irraa waggaa 2 irraa waggaa biyya kana illee waggoota 5 abiyyaa qofa ture kan dhufan keessaa tokko itti normalization of cruelty. Waan aadaa amantii biyya sanii keessa hin jirre dur hin jirre waan haaraatti as gahaa jira. Ilma namaa akka duratti hidhanii erga ajjeesan booda reeffamuu is an incredibly strange situation. Kun dhaabini deemu. Boru kumsaan dhufuu danda'u. Garuu aadaa hamaa bad political culture, bad culture of cruelty and violence uummata keenyatti waan uumaa deemuuf dura dhaabbachuu fi dhaabsuun dirqama. Kana dhaabsisuudhaaf immoo hunda dura mootummaa keessaas mataa mootummaa sanatti fuulleeffatanii dura cimaa dura saaxinuu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Kana qofaa miti. Saba wal waraansamee keessa jiru dhiiga nama keenyaatti keessa qofaa miti. Walii nama gaddisiisu qabu. Namni keenya bakka lamatti bahee tokko bosona galee tokko masaraa taa'ee wal ajjeesuu qofaa miti.
namni wala jeesummaa kuma dirqameedha. Dur osoo gaafa osoo mutiin galatiin osoo mutiin beekin zamana darbii nama keenya beeraawii Eertiraa turoodha. Beeraawii jedhanii dirqisiisanii duraa deemaa tura. Amma bifa san haaree hafidanii Eertiraa kan bulaa osoo ta'in Shawaa keessa, Wallagga keessa, Arsii keessa, Gujii keessatti obboleeyyan masaa akka ajjeefu. Dirqiidhaan fuudhee gara waraanaa ergan. Hoggaa inni dide. Bahuudhaaf aayyoo qabboonsaa takka gostisaa takka abooshaansaa maallaqa waliin baaftee akka ta'u qabdi jechuudha. Oduu torban kana keessa geessan aanaa tulloo warra beekaa keessatti mucaa xiqqaa amma 16 hoggaa fuudhanii deemu deeman. Budeen haati fi abbaan budeenni dhale waan obsuu dadhabe. Miika miilarra bu'a. Haadha abbaas ajjeesanitti dhimmoota iskoollee irratti madeessan jechuudha. Kun waan aanaa tulloo kanatti ta'uu isaa jiru miti. This is happening across the country. Kun gara jabeenyi akka mul'anne biyyatanii godhamaa jiru. Ajjeechaaf waraanaa bira hoggaa dabaree saamichi. Saamichi. Silaa warri gaazexaa hoggaa miidhagsan hedduu keessan finfinnee fi Dirree waan dabartanii. Ikkaan gama gabbaatan garbaa kan baru. Amma iddoo kanarraasiin maal ga'a? Domestic flight. Flightiin biyya keessa parsantii 100 guddatedha. Maaliif beektaa? Namni finfinnee dhaqee rooba dhaquudhaan gaara biyyi bareedaa kan keessa dabruu ibsuudhaaf kanaaf xayyaaraan dhaqa rooba. Gideen cehee amboo qaxxaamuree gideen cehee dhaqamtee dhaqu waan sodaatu xayyaaraan dhaqa. Karaa kanarratti waan milishaan nama godhu yoo milishaa afaan buute kan maqaa adda addaa dhaatee hidhatee deemuu si butee akka re'eetitti si dhaareeffatee warra keessa si gurgurata jechuudha. Kellaan bittoota dhaabatee jiru. Kiiloomeetira 40 keessatti kellaa shanjaa fa'a. Keessattuu bakka oomishni ciccimaan jiru. Keessatti nama keenya qabaleen karaa qarrabuu, aanaan karaa qarrabuu, godinni karaa qarrabuu, naannoo karaa qarrabuu, federaalli karaa qarrabuu, milishaa miila bitaa kan miila mirgaa adda adda qarrabuu. Yoo dhageessan gama baawurnaatitti oomishni guddaa silaa jima. Jimaan wanni kufee namni keenya rakkataa jiruuf caraqni sadarkaa adda addaatiin deemuun qonnaan bulaadhaaf hedduu waan xiqqaatu gahaa jira jechuudha. Gama baddaatti dhugaa bitan, gama gamaan siinaa dhugaa bitan oomisha amma barana parsantii 70 qonnaan bulaan dirqama mootummaadhaaf kennuu qabaa jechuudha. Mootummaan haala waan jiru. Xaa'oon samii jedhu, farri aramaa samii jedhu. Kana funyaan qabanii irraa fuudhan waan dirqisiisanii gatii itti murteessanii. Qonnaan bulaan irraa xaa'oo gatii irraa dhaabuu hiikee falmachuu danda'u. Mootummaatu gatii murteessee jiruudha xaa'oo. Farri aramaas akkasuma. Qabatii isaa hoo qonnaan bulaan gatii kanatti gurgurtaa gabaa irratti hangana gabaa yoo kuma saksee kuma sadi kan dhabu. Gatiin haa dabalaa jechuu hin danda'u lakki amma gurguru. Bulfatteetiin gaafa gadii wal dabalee tursiisallee hin jechuu danda'u. Kana dinnanoo ni dhumama yoo hammaatanii jiru. Kun hiyyummaan uummata keenya keessa akka hin jiru godhaa jira jechuudha. Saamichaa dhiibbaa kanaan dabalatee waan jiru balaa kooriidoon jedhamu jira. Uummata beelaa jiru haqee irraa buqqa'e. Halolli bittaan gama saamaa jiru kan magaalaa xiqqoo keessatti kan namni ijoolleensaa biyyaa namaatti gabra taate ashkara namaa taate maallaqa xiqqaa walitti qabdee dukkaana suuqii takka ayyoodhaaf aakoodhaaf takka obboleetti xiqqaadhaaf jaarti. Akkasiin ijaaramee qe'ee ganda keenyaa bara wanni investimentii balbalaa dhufee ijaaramee jiru. Kamis dhiibbi akkasii carraaqee murtaa isaa kan boodee fuula alagaa gidduutti miidhamne irra ga'ee ijoolleen ijaarrate kan guutuutti jala diidaa jiru jechuudha. Kun kalee jechaa hin ture hoggaan siyaasu saboo jala kana ofiidootu wayyaanii ture
Isyara kan maal ko ko dali uang makita niya dito. Distraction. Human distraction, property distraction. Berbagai orang akan ramai orang berjuang. Bifakaran umat orang mau kongka kisah bina karena timundam. Maka orang mau aja nan boleh head boji, lola kisah. Dia kisah tidak uji, amar uji. All ladanis, amma ibang gamamana puteri kodua dia memang Somalia uji. Ketibakannya kisah berkaca dulu, terwargara dulu. Boleh dulu bisa. Amma mau arah kemana pun berpada. Mari Biyolesa, karena Mari Biyolesa, akhir ini saya abi presiden di kodu bahasa kita kerja nama kayak ulah busu berpada. Lima hari sudah, lima Somali boleh nubus, lima sahabat kerja boleh nubus akawan munai. Akhir ini kami, aku orang ada sesama juga tadi, sabak kan? Olah nak boleh busu. Kesa saya boleh busu. Minat kan dipatok kan tuan ketiu tu. Dulu wala kasi anak kesa orang kan dia tu buat. Amma ber bodi nak kesa tu bal kamu kena buat. Jama kibat orang kan. Jadi bodi umat tu, nama nak ele juru raka orang. Umat tak kena kerja kerana Singapura na wali tipu sudah kerja sahaja tak kena. Gaul umat tak kau ada ni sehina. Arbuda buji sama udah dong, arbuda buji kan juga udah. Borang कैसा है arbuda buddha tu kedanga kena tinggi dangko dokter terbaru. Akhirnya umat akan wali tim pusani oso ini wali wali iji saya wali itu kita saya ini sama udah. Baik kemudian कैसा arbuda macam ni bisa buddha tu kita macam. Alat tomi nama saya orang kedanga baru kerja. Oso isin bosa di bolan, ijorin tabapani, sampu dihatu kita sisori gitu. Lalu orang mau lihat tu, agak ada pura jadi, di dia pasal mana, biye itu dia, Somali orang mau itu. Orang mau tanya, gaji kucingnya orang berapa deh, gaji nana orang berapa deh, gapa, bagi bala orang berapa deh. Gapa orang mau jai sumbu dapat deh, sabab orang mau boleh nunggu sumbu dapat deh, gapa mereka sahaja dira sumbu dapat deh, gapa serna umat orang tak tahu ni, anak bodinas bias akan udah tu balik dah, kira-kira mereka tu macam tu. Angga sih namanya kita biara je tenis, Rabbi suruh kelakar, ini tu biara je tu. Boleh tu macam. Aku tak kabaju lari, dua hari sudah. Aku tak tahu kaituan utub dan kaituan jas dan tahu apa mana, kaituan di dan kaituan belal dan tahu kau. Pun bagi wanita orang kami media nanti semua dari kita kalian itu orang mau ambil fakta dia lah bersama. That's not expected of you. Umat biye gara juga. Hedung kaisa akan tulakat kali akan sendiri. Biye gara kaisa tulakat kali ikan desa ni mali kaisa kerja kali. Kira ali kaisa berjalan kali kira cukup ikan mana? Tunggu setengah demo ni. Warna isim kode isimnya tu berbagi. Yo tak ada ni. Bosol tahu sih kamu, boleh tahu sih kamu. Karena wani buddha mana kayak biaya juru biaya juru sih. Komi ni mana pemulainya dalam hidup ini. Komi Allah di dunia. Komi ia roti himatan kau. Haknya komi hakka waktu dari ini mana komi bukan kayak sangga tu batu. Ego kemana ni atas mana ni Allah yo Allah. Yo apa wali terbe. Yo hori nada punya minat Allah kanya. Halkan takani buka wali tuani dunia mah halkan dunia. Wani halkan ke suara tu jerai. Anda dacim beri, anda dacim itu, bulan. Kenapa? Nama siapa kamu polisi angka bapak yang mati sini tak kau polisi sini tak kan gawas itu sulit sih. Jole
gama sosial media fi waan intaan akka taphatti deemu kun Oromoon kun taphatti ijaarame dhiigaan kasee ijaarame beekta. Gaafa warri keenya jaatamoota keessatti sochii Afrikaa godhee gara saamichaa dhiidicha baay'eetu godhamu diidanii fincilan. Gaafa sadoof qananiin sirna mootummaa diidanii jamaalotti kolonii keenya fincilanii bakka tuulama ijaaru. Gaafas alagaan Oromoo bittinneessatti namni waliin jiru. Achirraa hareetii namni keenya dhiigaan yeroo itti ni godha. Almaran gammadaa namni yoo maaliif arginu? Isaa fi Maamuu Masaffaa gurbaan guddate. Giraafii kitaaba seenaa Oromoo jedhutu akka qabu. Jallamaan saniitu odaanis asxaa walii galaa ta'e yaada Oromiyaa gosa danda'e. Maal jennee keessa? Boobajjeesuun matarraa eegamuuti mataa tumanii hayyuu seeraa jallamaadhaaf. Sanas wareegama guddaa itti fafan. Wanni Oromummaa murteessuudhaaf gabaabummaa jedhuun waa baay'ee seenaa. It's a powerful political bond. It's a powerful social cultural bond. Dhiigaan jaalala, lafiidhaan jaalala. Kana safaadhaadha jecha waan xiqqaa morkaa fi ijaa namoota dhuunfaa fi garee kan jecha shasharafuudhaaf wanni godhamu dhiigaan lafee obboloota keenya abboota keenya bara dukkanaasa. Simple beekaa bakka waan namni kun keessa dabree dhagee galaalu laaftu fakkaatti. Har'aaf tokko kaayoo taa'ee tokko misooma taa'ee tiktookii waa diiguu barbaada. Saba kana ijaaruudhaaf bara warri akka Adam Saatto manni poostaatiin waan hin turre bitannee fikiisi. Xalayaa baadhatanii taatee saba biraa bira waggaa dhufan taatee waggaa bira biraa dhufan qabamanii waraqaa nyaatan. Achirra dhaabannee tasgeenyee jechuudha. Achirra dhaabannee tasgeenyee. Har'a immoo tokko fadhiidoon uummanni kun dhiiga isaa kan irratti ol baase haqa uummata kanaa irraanfattee badii kaleessa irratti dalaganiif afoo naayin laayyaamtee gallaqqabnaan har'aas quufaaf jallina warra qe'ee keenya keessa takka takkaan isii hidhee ol baasee sanirraa barattee maal jedha raantii harree jala ooltuu dhuunfuu barate. Jarri angoo irratti wayyaanee irra ooteeti wayyaanee irraa hammeen jedhama. Irraa baratteeti bira murte. Isaan nama hiikamootu barbaada nama kenniiguu barbaada. Saba biraati wal dhuguutu barbaada. Nu keessa gowwaa fi hoofaan tokko tokko uummata keenya sadi walitti dhufuu barbaada. Kanaaf hawaasni keenya wal gorfadha. Wal tasgabbeessa dalagadha. Gaafa aartan gaafa walii aartan waan keessa dabarree yaadadha. Kitaaba kana keessatti waan inni barreesse waa hedduu keessaa hin haqe. Keessaa hin xaaree waa hedduu waan jiruu kiyya keessatti dalaga. Jiruu isaanii dhiisi. Jiruu abboota alaabota keenya dhiisi. Kanaaf waan keessa dabarreessan yaadachaa walwachuun hedduu barbaachisaadha. Amma booda rakkoo kan fudhatte wal gargaaree fuudha akkamitti nu dura hooggansa gabaan siyaasaa Oromoo jumlaa malee cirichaa akkamitti jiru kana immoo itti beekne ni yaadattanii gaafa sochii kana eegallu naannoo 2012 Oromoon humna siyaasaa garaagaraatti darbee darbeetti oodantee fuula buutee masjiida galee cherchi galee namni wal dhuffee wal biraa dhiyeessee paaltoo kiidoon adda addaatiin wal cirachaa wal ture. We change the dynamics. Dynamics Oromoo keessa jiru gabaan siyaasaa Oromoo kan ciricharoo gangaa fi walaa osoo hin taane kan kaayyoo qabsoo Oromoo jumlaadhaan kaaya qofa jala deemu tokko goonii goonee
maal godhuudhaan hojiidhaan qabatamatti deemuudhaan saffisaan deemuudhaan waan uummata kanaaf Oromoo Oromiyaa fakkaata ittiin gadi ba'uudhaan inni hojjechuudhaan uummata keenya oofnee bakka qabsoon Oromoo bakka takka hin geessu waggaa takka mattumaa lafa hojii jedhudha waggaa afur keessatti we change the course of history. We will do it again. Walikum sila, kan walikum sila perlu sila. Toko ni siasa Oromo, siasa Cincaro Kertan di India. We know this how to do it. Isino, umat Cincaro guru mau bicara tu guru dari mana? Umat Gada, umat Buddha, umat Zena. Kan orang yang Oromo kan, amma nuti Oromo kan kafir. Oromo ke sampam, sebagai enggan hindan. Garumbo, biya, sebagai nyaris. Ummatona, Allah kena karapi waldor nuhum. Adensi siasa, wukota era, wal keisa nutesi. Sani sirna siasa dinage. Hak abdanta ke matisi, hak abdanta umat gratis tis. Ini apa itu? Karena wari Oromo ada kode, anggur tu berbakar kau Oromo di sana ada kode, tu berbadu, akai kita harus seperti ini. Agar apa itu? Kesat tu hari ini sebelum kau tergerak kesat tu wani mugar jatuh. Balage alaga dijecca ummata biratti ragaan garbira nam to kachige staaye fakeen nabi dhaqaayo nakkas darbe osoo iddaalati osoo addaan hin baasin dhaqaa sampuuleewwan deebise manguddoo keessatti ta'uu danda'a aayyoo guddoo takka ta'uu danda'a gaafa sinii garagaltanii manni kunuuti raksaa keessa seenaa jechuudha. Anak yang itu social media bakal dengan keseti, umat ni kayaknya budaya pula tulen, umat ni kayaknya omse pula tulen, umat ni kayaknya ika wajib kita terus sontak, agak buat wajib gabuan ni salting agak terus sontak, olke mulut cu olke barang socok dengan orang itu, karena apa nak? Karena Apa muncul kan bakai tubul, Wain jalan warna apa muncul tu bulan tu nak tujuan naya cuma. Sambo dagaru, rorong adventure samici salpun orang di Batam tu aku lambat tu dah itu. Sebenarnya siapa sebenarnya bilangke, midang gahe dia muni. Kalau ganyo, barat harus lihat orang benar. Dari nakal yang muncul di sekarang dapat berganti ular, sampai politik ular. Suara batu mamang gua sini tuh anak sudah. Nuti, nanti kapsul sini. Kapsul itu dalam ini. Kapsul ini ada orang juga. Wah, warna kayak kerana mereka nak bakal tahu apa sosial. Wani biasa Indonesia. Alam makan di luar di jero. Mika sama kayak kerana orang dalam sini. Yani umat kayak ni Allah boleh pusing. Anggo ni rapat tu dah boleh bukan pasal sini. Dia orangnya tahu mandi kayaknya ada tikul, ada kebatau. Ini masa di kabajan. Jalan-jalan kerana kata ini makai sabau. Sebenarnya kerana umat ini hundi, ini tempat abad ini tidak kuncang. Dia warimbo, walau atau poda sana itu kuncang, dalam harora kamu. Hamba dan itu ini mah. Saya cakap kucing saya mau imat dan cakap. Karena anda lupa itu di baik misalkan musim rampusan, mereka musim rampusan, saudaranya sebulan dulu, halo gigi sene,
jarjarrees doogora jiru. Gaafa dardarummaatu jarjarree doogora hedduu ta'e amma gaafa harrii qabnuufi abbaa ilmaa sadeen ilaalee ammoo tasgabboonee eeggannoo deemna. Hedduu galatoomaa isaan waan deemaa jiru carraa gaafii kenna. Waan isin cabanii miti koo yaa aga haasaa dhageenya xiqqoo waan cabanii amma sagantaa kallattumaan gara gaafiif deebiitti kenna. Gaafiif deebii yoo qabaatan nama asii ni lakkoofna. Namni tokko baay'ee fudhatee deema. Bakkitti nas jirti. Gaafii harka keessan kaaftanii isin lakkoofna. Gaafii gaafattanii garas isin dabarsa. Gaafii sadii isinirraa fudhannaa amma kuna dhageessu. Gaafii sadii isinirraa fudhannee sagantaa kana xumurree keessummaa keenya gaggeessina. Gaafii warri qabdan harka baasaa nama sadii fudha. Nama sadii gaafii sadii. Namuma sadii jechuun kooti. Hayyee tokko as. Lamaas. Dubartoota irraa. Sadii as. Tokko dubartoota irraa. Dubartoonni gaafii qabdan. Gaafii. Hin jiru. Hayyee nama sadii isinirraan eegala. Abbaa Usaarraan eegala hayyee. Galatama gaafii duraan kennuufi ani gaafii xiyyaa kanan obbo Joori dhiyeessu waan yaada gartee deemaa jirullee dhagahuudha wajjin uummatumti biyya keenyaa kun silaa dhugaa akka abbaa war sirna gartee waa diriirsuun deemutti yoo deemanis uummatumti gartee keenya fi sablamuuti keessa jiru kun namni gartee uummata ofiitiif dhaabbatee akkasitti gartee laalatee bulchite gubbaa yoo dhufe argamee uummata gartee yoo ballee qajeelcha wajji qajeelchuun jira maaliif hin waan tana gartee jinni gaafa gartee guyyaa qaamaa sheexanni fuula rabbii dhaabbatu. وأنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوهم رهقا جني همته إنه مناماته نيامته والنفوذ بكان نفوذ أكثر نجلس مدينة الله بكتنا وانجيني وجدت أكثر من بيتنا أمر مجوتنا بارلم تتاعي برسنتي تدمي شن تاكسي والخبر بروبورتي وبدأ أكيد بمخلصة في أكثر المخوني نبو مناقال ليه بلي سواكامي تقرتي فوجتو أمتا خينيات دان داما أما اللي أماني على أخذ المخلص سلاقرتيني كأبساها خورمونا أستيك أبساها بلنفتيني مخلص فرصار قتين قرتي وقب جدتي واني قرتي موتو ما وجه قرتي ومتخل أخواس قرتي سامت يوجدون ما دوت وان خنا فرمات ما قبل يوني قرتي حالي موتو ما سبب جدتي تقوى خنا تبا خبلا نما خنا الإنسان Kursi jawabnya doa dari bagaimana jadi doa kami. Tadi acara mau jual kan, itu orang ni bagai bisa akan segera itu berjualan. Berarti kalau tu berjualan ada. Lemeso hawasan kena hawasa orang tradisi itu kalau berifan wakaya تاريخ قوم الواقع قوم الواهمة قوم الوادة بالفتو سينان كبساوت أورمو هدو نساني بيجا لجرا إمبار رفمني أتمنى جرا تسينا كيس حاجة كيس حاجة بريوا كيسيكني كيس دبرت كنا بار رسيتي مونجو كيسات كذا تومسين جرا كتابي كيكون اللي ada hawas ni kena kuma wakati gara wa barreeffama wakati akka jijjiiru abdii qaba kanaafuu galatoom jedha kabira
waanuma haala eegaa qabsoo diddaa gabrummaa kana keessatti hirmaachuu jalqabde irraa jalqabeeti ani jawaarii lama ture jawaari lama yoo jedhu ka gaafa qabsoo ka gaafa mana hidhaa duraatii fi ka gaafa mana hidhaatii asii jawaariin gaafa mana hidhaa seenii jawaarii jechi isaatu bilisummaa akka bilisummaatiif fudhannu ture jechuun inni jawaar dubbatu akka bilisummaatitti yeroo laallatu ture waan inni godhurraa akkaataa inni ta'urraa akka wanna jawaar dalaguurraa gariin kenna statesman jedhaa ture jawaarii san ture jawaariin durii kamadaa Oromoo afuuf karakkoo Oromoo faleessii waliin lafa kaayu kan dhukkubbii Oromoo waliin dhukkubsatu Oromoo yoo kolfee waliin kolfee Oromoo yoo dhukkubsatu waliin dhukkubsatu ture jawaariin durii jechuudha. Ka gaafa Abiy Soodduu Minilik ijaaree namoota itti waamu leencoo lataa qabatee aanolee dhaqa. Jawaariin durii kan beekumsa ture jawaariin durii kan jedhu jechuudha. Kan gaaf tokko yeroo san warra Habashaa tokko waliin nama Habashaa tokko waliin utuu haasofnu jawaarii kana ka tuffatu ka xiqqeessu kan nama Omaarii kun beela godhee dubbatu waan jedhu waliin haasawaa turre waan jedhu wallaalee aaree wanda kam xallaa የኦሮሞ አባት ትለዋለህ jedhe waan kun wallaalee aarii waan biraallee dadhabdu waan biraallee godhuu dadhabdu wanda kam xallaa የኦሮሞ አባት ትለዋለህ jedhe aarii irraa jechuudha haa ta'u inni muddagsisa dhiifama hafuura baafata dhiifama naa warra hoolii taa'imii jedha naa gala egaa akka achi asii ka'ee mana hidhaatii bahee hoo jawaara biraa kan jedhu akkaataa ani itti hubadhe dogoggora ta'uu danda'a jechuudha akka itti naa galetti hubadhe wanni hubadhe jawaarii bir jawaarii dur hin taane jawaarii bir kan jedhu sii fi leencoo lataa gaafiin Oromoo Itoophiyaa keessatti deebii argata waan jiru yaada tokko qabdanii dhugaadha yaada itti amantanii yaada isin qabdatu sani haa ta'u leencoo lataa balaaleffataa baane bara dheeraan hedduu balaaleffataa ture waan inni kana jedhu qofaaf jechuudha independent Oromiyaa yookiin immoo Oromiyaa walaba taate hin barbaadu akka waan jedheetitti yeroo fudhatamaa ture haa ta'u yoo akka jedhu leencoo riizarveeshinii mataa isaa qaba ture maal jedhaa ani yoo Habashaan na jajju yoo Oromoon abaartu yookiin balaaleffattu yoo Oromoon na jajju yoo Habashaan na jajju maal balleesseera laata jedhee of laaluu yaalaa jira. Lammata ammoo jedha riizarveeshinii leencoo qabu independent Oromiyaa irratti yoo fakkeenya federaalizimii kan tuqamu taate jedha. Ilmaan tiyyaatii fi ilmaan tiyyatti wala independent Oromiyaa dhaamadhee dabraa jedha. Riizarveeshinii akkasii qaba leencoon. Jawaarii biratti ammoo kan argi eegamanii laati. Baay'ee jawaari bir kan ta'e fakkeenyaaf miidiyaa OMN situ ijaare situ dhaabee saree illee tokko bisee tokko biraa nyaata. Akka gattee biraatiin qatti natti dhaga'amee jechuudha. Dhugaa ni jaalanna OMN yookiin haga waan qabnu humna dandeettii qabnu ittiin gargaaraa turre. Adeeroo gabaabsaa qaba. Gaaffii gabaabsaa. Hedduu dubbattee gabaabsaa tuma xiqqash. Gaaffii. Warra biraatiif kennuu qabna waan ta'eef gabaabsaa. Thank you. Dhumarratti maal jedhaa waa hedduu wanti asirratti baay'ee kun san godhu waa hundi ana fuula baafachuu barbaade kan sillee arginu sitti dubbannu deebis irraa argannu kanaaf hafuura baafachuu waan barbaannu fedhu yaadisu. Maal jenna ture gariin keenya waa si hamannu egaa tumma ilaati baatee si hamannu tokko maal jenna gariin keenya jawaar waan nu bilcheessaa jira akkanan ta'an jiru. Waan nu bilcheessaa jira malee akkanaan callisee teenne inni qeerroo karaa irratti jibe suni dandeessisee san teessisu dandeenye si hamataa ture. Kun maal jedha jawaar homaallee nu bilcheessaa jiru ofii waa bilcheeffataa jiraa jira. Kun ammoo maal jedha jawaar homaallee nu bilcheessaa jiru homaallee bilcheeffataa jiru ofumaa bilchaataa jiraa jiru. Anyway, wanni amma jechuu bara ati waan bilcheessaa jiraatu tole. Waan bilcheeffataa jirtu ni jiraatu ni nanqatu tole.
waa ofii bichaataa jiraattu dheeruuf bichaataa ta'a baree garuu ammaaf waa bilcheessinee kan nutti hin deebiin kan naaf si galatooma. Galatooma, thank you. Aye. Carraa tokko qofan kennaa. Please be considerate of the others' time. Daqiiqaa lama qofa qabdu gaaffichuudhaafi. Galatooma. Galatoome. Garuu carraa biyya kana naa kennu bakkee kanaa fi durmaan akka waasaa hin dandeenye. Ganama sa'aatii lama kan jettanii sa'aatii jaarraa jalqabnee baanee jechuun godinee xiqqoosii uummata darbaa mufachiseessa. Otoo gaafiin bisee jechuun dhaabatu jechuun godinee atiinki xiqqoo bishaaneeti. Namni hamma qabatee eegalfee illee asiraa dubbatee isarraa jechanni jiru fudhatee jecha keenya fudhatee fi inni dhufee deemuuf karaa namatti deemuuf nurraallee waa argatuuf. Ufisarraallee waa argatuuf doonne ani jecha biyyaa fi itti deebitti silaallee namoonni baay'ee haasa'uu fedhaa garuu jawaarii keenya baga dhuftee baga rabbiin illee adhaansi ga'ee goota ati taatee Itoophiyaa keessatti taate kanaan illee rabbiin illee si eegee ati illee ufeettee baga uummata Ohayoo kasii hurree biyyaa tanaan duratti ati dhuftaa kan jedhagee arafaa irratti qabanii akkamitti arafaa irra qaba jawaarii miti maaf arafaa irra qabama ka jedhee uummanni asitti wal qabate beekan faa qottuu beeka jedhanii ati achi teettee beektee fuula feesbuukii kan kee gubbaatti dabarsaa jettee dubbattee fi si galatoomfannee jira. Asumarraan qabee gaafiin kiyya jecha silaa Itoophiyaan keessa jirtu Oromiyaan keessa jirtu wama nu beennu wannuma nu beennu asii waggaan deemeera. Biyyitti dhalate Arsii Mul'isaa keessatti Arsii Mul'isaa odoo dukaan hin dhaqin waggaa deemu kan bicha hadaama baate sabaa kee deemee jira. Maaf akkachi jiraate duraan kan dhageenyu akka maletti namni miidhamee biyya kun wallaggaa miidhame hin jiru. Amma sa'aatii kanatti namni akka Arsii Mul'isaa keessatti kan miidhame hin jiru. Arsii Mul'isaa keessatti uummanni keenya konkolaataan bajaajiin karaa deemu. Sa'aa dhiyoo kanarratti torbaan lama kan gongeenye keessatti yoo akka seenaatiin namni dhageessanii jirtanii amaanee badhaasoo taate minisootaa jirtu durbittiin isii abbaan isiitii fi haati isii garaa tokko jaatiluu yaadu darabootiidha waliin guddannee waliin baane eeggata dubartiin lama haadha ijoollee afuriitiif haadha ijoollee lamaa gurbitti isii ajjeesan. Warri muka keessa jiru hin beeknu warra mootummaatti ajjeesaa jedha. Warri ammoo mootummaa ammoo warra mukaatti ajjeesaa jedha allaalaan akkanatti waliin hajjii waaqayyoo kan beektu aanaa Mul'isaa keessatti ani waa'ee qabsootii biyyaa bahee Naayiroobii ture hajjiin beekamaa ta'u aanaa Mul'isaa keessatti ture ajjeesan. Namni aanaa Mul'isaa keessatti Oromoon as jiru waa'ee aanaa Mul'isaa keessaa nama darbu fakkiitti illee onlaayinii dubbatti illee oomishe dhageenye. Dise aanaa Mul'isaa keessatti namni akka aanaa Mul'isaa keessa dhumaa jiru sa'a kan hin jiru. Maali jechuufi aanaa dhatiya fuudhee biyya deemee haati biyya bitta dhalli sakka jettinaan jettee ji'a Juunii keessa si deemu Julaayii keessa deemee odoo biyya isin itti dhaladhe biyya itti dhaladhe odoo hin gahin haadha biyya yoo dureellee irraa ajjeesanillee haadha biyya isin irratti rabbiirraa argadha jedhee fuudhee deemanii sa'aatii tokko yoo akka hundaa'ii jiranii keessaa deemee haadha biyya itti gadhee biraa deemee jira aanaa Mul'isaa keessatti. Amma sa'aatii kana nama aanaa Mul'isaa hin jiru. Anama gara gaafiitti yaadni kiyya baay'eedhaa gara gaafiitti taatee kun. Maali gaafiin kiyyaa dhuga. Uummanni akkatti jiru kanumaa wanni haaraan jiru wanni sirra baranullee jiru maali yaadni jecha maali yaadni nu goonu. Gaafiin asirraa qabu biyya teenya biyya Oromoo keessatti uummanni kun muka keessa jiru. Uummanni gara agartanii gara Amaaraatiin qeerroonillee baatee mootummaan morma wal qabdee ala jiru. Uummanni gara keenyaa akka bilisummaa Oromoollee mootummaa wal qabee ala jiru. Atillee ala jiru. Atillee wanna kana mootummaa kan argitanii tan itti himna yoo karaa qajeelte waliin sochoona. Yoo isin didde duuba jalaa dhoofnaa gadaa isanii jetta. Odoo waan kan dhufee kana mootummaa fudhatu hin taane jechi kiyya gaafii kiyya irratti uummata kana ta'a gara warra Amaaraatiin warra Faannoo kanaan keessa nama qabda uummata keenya adda bilisummaa Oromoo keessa kan jiru kamuka jiru keessa nama qabda lama namni yoo biyya kana keessa nama qabaatee bootaa itti jiru sanitti batoomaa nama dhiban
warra alaatti dhugaadha nu karaa argitanii keettee jirta booda keettee qorra socho'a hakan isin dhuga dhuftaa'an jettee akkama isin eegaa jira jawaar maalirra jiraa jenna jawaari bee Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa jara waliin jiraan hojii dhaqee obboleetti yakkaa'e akka hin jirrellee uuma qabna akka nama si waliin jiru keessatti ani gisee tokko biyya deeme Maki'aa fi Abdul Qaadir amma namni beekuun jiraa si bira dhufanii man achi ta'anii keessatti akka rakkinna dhaquu dandeenye si bira dhufanii si bira taa'anii uumisa laamna bidiribsitti dhufaniira uummata sanirraa gaafan bidiribsi kan isitti uumisa Maki'aa fi Abdul Qaadir fidde kan illee uffate kan jamaa dhufanii uffanii rizanii wayii nama beekuu jira keessa garuu ammoo kan margu ijaarsi argin malee si waliin deemee naasan malee si waliin jirra uummata kana keessaa maal qabu namatu jira akkuma gisee Awustiraaliyaa irratti immoo Kanaadaa irra gaafuu si gaafataniira ati kun amsaayaan itti waa qabsoon itti fufa maaltu duubaa qabdaa jedhe si gaafatan gaafuu ibsa si gaafatan si qaba gaafii kana maaltu duubaa qabsa jennaan eeroo kan ibda nyaatuuf duubaa qaba kuma takka yaadina jettee marsi kennitee jira guyyaa ati warreetti hidhamtee hoggaa tokko hojii ajjateetu eeroo ati jettu san qabna amma maal qabda duubaa an jala ta'uu Ifama yeroo jalaa gumaartii waan ta'eef gaaffii kanumatti dhaabna Jawaar gaggamaaf si akka nu deebisu within probably 10 minutes or less. Galatoomaa dhugaadhaatiin yeroo eegaluun qabatu warri magaalaa birallee ollaan jirtan yeroo jedhametti ani qophii nama isaa kanarratti keessume already to come at the time gaafa si wal keessatti jedhameera kaan immoo akka galmee duubaa galmee jedhanii walii galchuun gaarii miti nama dhuga irratti sagantaa walii gallee namichi warraan guddaa deema sana itti walii qopheessu qabxii fudhata Pak Yasin agama tadi. Umat itu juga orang jaga kompesa bahasa bagian wahai parlamen di Borjabati. Umat itu apa yang umat negari? Umat orang negari itu. Kes demi tidak. Umat ini kalau domir di kemana nama Isa atau nama Isa Fakar. Nama Isa Emar, nama Danta Isa Tindem. Nama guddifate guddisa isaa dhaloota isaa amala isaa beeku osoo fidhate biyyu rakkoo qabu. Eega biyya kana bakka hedduun deemee argee. Mee waan isin gaafata koongiresmaan biyya kana maali waggaa isin digirii barreessitan waggaa isin dubbatan deebii isin kennu waggaa lammoota filannoo qaba jechuudha. Gantaa fi jecha fedhii keessatti argamuutis. Warri paarlaamaa Itoophiyaa keessa gargaaru gubbarraa gad ergamanii hedduu isaanii eessan akka dhaqanii beeku. Aangoo isaan kaa'ee warra gubbarra jiru warri gadi hedduu isaanii eenyummaa isaanii beeku jechuudha. Kanaaf gara dimokiraasiitti ce'uu qabnaa. Amma mootummaa Oromoo wanni kan mootummaa kun Oromoo wanni jedhamu maaliif kun Oromoo keessa baata. Mootummaa Oromoo kan jennu mootummaa Oromoo filatee yoo ta'e mootummaa uummanni filatee immoo danda'a uummataa deebisa. Mootummaa Itoophiyaa jechuun nama dhiba maaliif uummattoonni Itoophiyaa hin filanne. Kanaaf dimokiraasii ijaaruu irratti qabsaa'uun barbaachisaa kan jedhuuf. Warra biyya kanarraa galanii biyya saaman warri biyya kanarraa galu hangi tokko hin saama hangi kun saamamee gala jedhame. Isin sobatee hedduutu kasaaree asitti eeyyee. Jarri hanga warra durii eeggisa ulaan isitti eeyyee. Hattu macarrekan. Nama beekan kasaaree isitti yommane. Asii hoggaan bee oo abaluu kenne itti gaafatamaa komiitii oo waa'ee uumuu jedhanii gamana fuudhanii pirezidantii odeessanii gamana boodigaardii oofanii lafa kaaree kuma shanii si gadi eeyyanii. Lafa itti agarsiisan kaarta dallaa immoo dallaa lafa kana miliyoona dhibba sadii gurgurtaa Eko booda selama sekolah orang tertentu aku miliyon lebih bodoh jauh. Asikoro orang kesa ni kate, macam tu berade. Oga lah bodoh orang lalu surat kasanjiru, asik mati sama cari. Nami aku kasih kamu sekolah kerana rumah mereka.
Asii waan qabu waan asii qabu achitti lafarra facaase lafti harka isaan galtu. Waan achitti qabanii waan ittiin nama qabanii jiru namni biyya kanaa galee duroobe. I don't know. Kakak saaree irra caalan nama. Maaliif itti si qabatti jaalli seeqa osoma jaan akka hin dhiifne maallaqa ala kanaa qabdu itti baaftu. Jalli homaa si godhan maaliif yoo lafa kana keetiin ga'e yookiin irra jaalatta yookiin duratta gaafaan jalli isaanii waa gadhaa kana baatee dhuma isaanii mormite afaan ittiin si qabuu bakka si godhan beeku. Awwaal isin gorsuu wani biyyaa jirtu. Arrabbi aayoo keetiin mana ijaaruu yoo barbaadde golee keetiin mana ijaaruu waa gargaaruu barbaadde yaadni. Yoo mana qoyyaa qabaatte sirriitti qoradhuuti diinagdee biyya sanii sirriitti qoradhu waa dalagu. Sanii alatti garuu mana keessa gurgurtanii toora waan kee keessa gurgurtanii asii deemtee biyya sanii kasaanii. Biyya san qabuutu hattu gubbaan gaditti. Namni faranjii jarmanii gurguraan naan jedhe dur warri zaman balasaa developmental state jennaan turre biyya sana. Amma immoo dallaalaa state jennaan. Kanaaf biyya an wanni mootummaatiin miti akka obboleessatti isin gorsa. Oromoo isaan wali isaanii jiru warra isaan jiru balamni. Warra isin caalaa waraabessanii jira biyya sana. Don't waste your time. Ijoollee teessan hiyyoomsina waan qabdan soo qusaddaati ittiin jiraatan jira. Gara jawaaridhaa duraatti hidhaa booda ananii akkuma hidhaa duraatti anaa hidhaa duraatti hidhaa booda garagara beeku. Oromoon bara 2018 duraatti bisanii asii garagara. Oromoon 91 duraatti 91 asii garagara. Jijjiiramni dhufaa deemaa jiru. Hangaafaniidhaan seenu hanga 2018 qabsoo lagana ture. 2018 hanga 2020 ce'umsan baraaruuf jibbaata gaafa. 2020 booda yeroon taa'ee tasgabbaa'ee gara fuuldura itti yaadu fi qoradhu itti barreessu. Ergan bahee booda biitii hambiraadha beeksisa itti bahee garagara. Akka nama siyaasaa keessattuu akka nama tarsiimoo tokkootti haala qabatamaa biyya sana qorachuu hubachuu hariiroo humnoota sirriitti hubachuu qabantu. Haalli qabatamaan biyya sana yookaan hidhaa bahu kamataa keessatti isa biraa hooquu ta'uu qabdu. Deebitanii ta'uu qabdu. Leadership is responsibility. Ayyoo jechuun isin jaa. Waan isin ta'e kan osoo hin taane waan isin ta'a jedhee amanuun isinitti himaa isin hojjetu. Isin akka roobsisuudhaaf, isin gammachiisuudhaaf, har'a isin gammachiisee boru isin gaddisiisuun bu'aa qabu. Har'a isin gaddisiisee boru isin gammachiisuun nama qabu. Gariin gariin yeroo danda'u hariiroo humnoota gara keenya jiru. Humni nu qabnu hedduu ni dhabe jira. Kanaaf deemnee ijaaru akka dhuunfaa, akka garee, akka humnaatti deemnee ijaaruu qabna ture. Sababa kami hojii dippiloomaasii hedduu hojjechuu qabna ture. Waggoota darbe kana keessatti if malee ijaaraa turte immoo nuuf of qopheessa maal jette jecha bareeda jette lachuuti ofis ijaaraa ture isiniifis qophaa'an ture. Hoggansi yeroo yeroodhaan of abdeetiin booda. Video to cover video dan iPhone kan. Every now and then update आ रहा है iOS 18 something रही हम. You have to update yourself as a leader. So meet the challenge of the day. You have to understand the political, social, and economic conditions of society. You have to be. मैं कौन सा उसको पैसों का बता psychological उसको पैसों का बता. आपको क्या सर मनीरा चराना आगे नहीं पता. Taate guyyaa waan dhiibbaa irra danda'e taa'ee dubbisuudhaaf bareeduudhaaf carraa laata. Ergan bahee booda akka isin eeganii danfisuun isin miidha malee isin gargaaru. Akka baheetti osoo itti hafuufe wanti uumamu hariiroon humnaa balance of power
uno da fe berdas. Ani wan argender di dalam oleh wan argender itu berbuat. Karena fin toko ugo dalam sendiri oleh kan office kompesan dia akan umpat emotionally, psychologically, intellectually kompesan orang tu. Tersimu kompesan orang tu. Asa jauh orang tu. Uji diplomasi itu orang tu. Lainnya uji jadi uji. Oleh kita tidak bisa menyamani dia macam itu. Selama wanita punya kopi akan membuat dia. Anak orang itu baru ini tu. Gara-gara jalan kopi kami tunjuk kopi sini. Yero lalu timing is everything. Yero berbaca sate. Madala tetap tinggal. Yero berbaca sate baru di sini. Kopi kami nak kasih kami nak uji sini je, right? Gara semangkate wae gara sini tu. Kita pakai siapa pakai sini? Mana aja gara sini kau tu? Gara tu ni ada mana kau tu nanti? Kalau saya kerja temu terasi hangga nak dia ada orang tu, orang mau lihat cuma itu. Orang pun tak kasih jadi. Berapa nak kasih ni boleh? Nak gara-gara itu. Lain tu ayo orang tu. Lain tu ialah kisah sih, kita belum dengar. Honest intellectual. Jangan selesai mana kisah. हाली का बदमा उन्होंने कैसे कैसे करे हाली का बदमा कब सोरा उन्होंने कैसे करे मोरा कब सोरा उन्होंने कैसे करे पूरा अपनी हाली नहीं आते साथ साथ आगे कभी दूसरा दूसरा दे गाना उन्होंने बोला but he was honest akan हमों गाली उन्हें तुम बड़ा माना अमानुआन बड़ा सुनते हैं नाबिन ने तो मोने दूस अम्मा सोचा लगी नहीं रहता one more minute debate होने के बाद but I have great respect for him, for his intellectual capacity. Kalau mau rumah mana tu gara rumah apa mungkin, but gara rumah ni gara rumah berkonsep intellectual tu dah ada. Kenapa? Yang macam orang yang pun kasus itu tidak ada di lain. Kalau saya surat ini, ilmu baru masih sembuh dah ini kita baru kalau it is healthy. That's what makes us Oromo. We carry two ideas, we debate, we discourse, but we move forward. Tawakan dia untuk Aswabima, federalisme itu dekat, itu hal pertama majemuk ni. The state one yang jauh mana sih? What's the state? Gandar rakasi, hingga federal asan juru asan moduma sirna moduma. Akka male lapate naam hewan juru. Malgen tentot, why independence di Ethiopia, malgen tu sangkir sih dulu. We don't have that opportunity. That opportunity is lost. Namichi awara man ufe dara boleh terasa. Bar biya takarra foto ko takariya kemal boleh biti jira juga. Biya burtu kese kumpurese. Jadi dokter itu Oromia ni sabalin tu. Biasa yang mana? Anak muda sanjut juga. Anak muda sanjut. The state is tripping. The state is the most powerful human invention. San dismantled. Karena kasih dua sini dua. Koji dua orang orang ini satu ni ada dua rumah. Mungkin ada boleh kalau kamu to save, revive, and restore the state. Some both are in the past. Mana apa lagi cara kita orang tu ni? Gara apa dia mau tak gara demokrasi. Gara demokrasi wahai ada kata orang ni. Nanti dia apa dia tahu dah deh. Ya le. Gara itu anarki kesa. Oligar anokrasi kesa. Karena kesa bane biaya dia ni orang jari.
rakkoo guddaa keessa biyya deemnee eegasee najaaree booda Sambodo kami warga bodoh ke hire mute panna itu hire mam to lupu ku jira tunne bebe yang dia kata karena let's be realistic about real things not abstract ideas ka why lola biasa sa demo par semua yang aku bisa kan ada biya dama biya aku tuh Oromia ke totally yo bidami kunni rivelola jirani acci tu pila kamula tu boy wata gam biyanga le gafa misal boy wati tu marshal plan pulau rupu jira imu dende osom biyaga nangali April May 2018 dubbi kana daddama bika Rakko siasa roh biya masih pura arara musa biya derisa. Lagi, walak kau garu, malu berbuat. Nganole kaisa tu arsikat kalau walak kaisa le buat berbuat. This is real but I was there. Kane bakal uji walak kere. Umat san dagli kane orang ne gabasa balla. Bakau kane abau tas kemudian makhluk turun dia sini. Gabas namu lagi kami. Jadi kalau kita kawal bujiran aku demoran lah. Arat ini namu muda desi. Biasa kita sebelum itu barang gamuji kita sebelum. Gamuji arat ni gamuji wali, gamuji entra, gamuji tiga, gamuji oke deh. Arat oli badda lapa. Onna kaisa tu orang. Loli arat kipinnya lah kilometer satu mana tu. Si modumman buku thai jirau kan si orang tu medium लेके चल वाले थे गली वर्गा GDP जो क्या है बड़ा हो गया था वाला कारण बदलो from $207 billion to $100 billion खाना कब आते हैं जी गंदर दे में खारा दाम की बने खींचा बते This is incredibly weird situation है ना कल्ली जरूर क्या आना मुझे सही Anam dabare umman dara mune sabba chaade gara ka sabba chede sir ka kare samad shawan bukai isab salaya bunji shawan ba hingi buji rabbi nabu da kenne san abasa tu kore kongo te jara buji literally kongo Buji kampani ninti reki ninti ukani ke sabiyala ummata kana gama na fikani ma ko ni wal najisani buji budan buji ubra dabre olla fide dale si suni ninti wa kanaf wani barbachu loli abatu abayene to ko zaman dabre kan hoji kasimo ko pesu china hoji kinda yala to Nageni orangnya namun kata tu, walaunya tinggi, aku gambar lagi dulu. Aku matai mengulami, awen siapa tinggal apa kau gara apa kau biasa dari ini itu karena jari kamu hogat orang kapan itu apa? Karena lagi ini itu. Rumah rawai, bola ke sama rumah fanu, hero. Namni mada hogi beku mada nama tu bos hoto. Jolen nano हमारा बोला लगा कि हेतु सानी नुआजी वया ने कब्जा दो. हाँ का नाम वो सुनते नहीं. कब्जा gara-gara makam ना yes. Anak sini क्या बर कुछ नहीं ambo kayak ऐसे बारदारी नहीं. Gafi dah संसार kaza वया देते नहीं. Gafi सब वोल्टेजी करना नहीं थी. Wali malakani wala masisani demu no sobar bachu mal wali abifan gora gabile mutika musan kamsan era kumani wan arra kiseru wae kalesa sirna mele kiside yani wan indir wan kisi ba wala
Tigraa hin ta'u Oromiyaa haa ta'u qawwee hin achiisa. Egaa itti fayyadamanii lubbuu meeqa gabbarsiisan booda halkan tokko garagalee qawwee lafa kaa'aa jiranii. Ijoollee keenyaa maal ta'u? Ijoolleen har'a maroo yuutuubar hedduun siiqaa yeroo qaleen hojii kanaa dhumaa turte. Maaliif bosona galti? Gaafaa caalmaa jedhamee hidhamu hiriidha. Walii qabanii hidha galtanii hidha keessa torcha godhe. Hidha baatee kan eegaltu milishaa taakkoo irra barate. Haadha jalatti qaaneessa ture. Ijoolleen mana galteeti amma booda ilmi dhiiraa biyya nan tubu yeeti bosona galanii. The same thing. Kanaaf ilaalchi gama dhabu. Ijoollee keenya sodaanii tolsimoo isaan jirtee haala isaanii waliin dhabu fudhatee jiru. Ati political reality. Dargaggeessi kun mee aanaa keessa gaafadha. Aanaa murteessaa jettee aanaalee Oromiyaa keessa jiran kana waraanni marroo irra deebi'ee gaarii jiru. Sirnichatu nama madeessee rakkisee bosona galchee. Kanaaf hojiin kiyya hojiin keessa akka ta'u qabu dhiibbaa dargaggeessa kana naannolee garaagaraa keessa dhiibee bosona galchisan rakkoo siyaasaa sana irraa furanii gara manaatti akka deebi'u gochuudha. Ijoolleen kun kadhaan irratti hin deebi'u. Ijoolleen kun abbaan gadaa gadi ba'ee gadee hin deebi'u. Ijoolleen kun dirooniin itti bu'ee hin deebi'u. Maaliif tokko sirni mootummaa haqa simara isaa kunuuntee akka isaa kenneessu hin jiru laafaadha mootummaan. Lama sirni isiin amantii hin jiru. Ijoollee galgala waan godhaa jiran beekta ijoollee obboota amma ijoollee hedduu galchii waliin nu baatu ammas gabe kana haasaa waliin. Hedduu isaanii leenjii hin kenne jedhanii bulbulaan tursiisanii isaan keessa hedduu isaanii amma mana murtii keessatti hoogaa godhaa gadi lama turteessaa jiru. Kaaf ta'oo ijoollee waraanni nu ba'ee jettee galte hidhachiisanii obboleeyyan isaanii kalee isaa wajjin qabsoofte dhaqanii akka waraana godhan jiru. This is not a solution. Comprehensive solution biyyi yoo qabamu taate biyya sanitti tokko sirnichi harki isaa micciirame kara dirree siyaasaa gara dirree marii akka nuti dhiibbaa godhu barbaachisa. Dinnaan immoo hadidee san sarjikaan irraa kaasanii sirni siyaasaa nagaa biyyaa buusuu danda'a akka dhufu hidu barbaachisa. Kana kanarratti hojjechaa jiru. Karoorri tarsiimoon biidee itti seenu eenyu si baala si fuuna irra si faana jiru kan jettanii samichi kalina dhawaata kan dhabeette. Dhawaata kan dhabeette. Keenyaa fi kan biraa kan waliin jiru. Maaliif waan na jaalatanii arra carraa uummatoota biyya sanii walirra kennanii takka waliin dhabamu wal fitu takka walii obsanii wal kananii wal ajjeefni agarre wal finni agarre namni biyya sanii ammoo duusa jeesus ifatee jira loota ifatee jira. Kanaaf carraa waan jiru carraa sanii fayyadamne sirna gaarii uumuudhaaf humnoota hedduu wajjin nu keessa murtannee warreen biraa wajjinis walumaa qabna waliin haasaa jirra ni bilcheessina dhawaata tokko tokko gadi baasa yeroo nu qabamu hojiitti hiikaa isin agarsiisa deemna warra waa'ee hedduu galatoomaa hedduu galatoomaa isin jaaladhaa nagaan naa bulaa. Hedduu galatoomaa haamilee hin geenye ammallee. Hin geenye haamilee. Baay'ee galatoomaa isteeta garaagaraa irraa namoota dhufantu jira namoonni baay'ee dadhabanii jira.